Ashamaa harka fuunee hordoftoota kabajamtoota chaanaalii kan koo akkam jirtanii baga viidiyoo haaraadhaan walitti deebinee akkam nagee keessanii walirraa tutturree jirra. Innaa har'a wanni qabadhee dhufe maali beektan ijoollee Oromoo waa'ee amantiidha waa'ee biyya keessatti adeemaa jiru kana nama kamiifiyyuu ifa ta'ee jira garuu ijoollee Oromoo ta'anii amantiidhaan Ortodoksii kan baay'ee amantii isaan irratti seerisee ta'an jira. Namni kamiyyuu amantii ofirratti seeresidha. Amantiin ofii lubbuu ofiiti. Haa ta'u garuu kan waa'een Oromummaa hamma kana hin galinii fi akkasuma immoo waa'een siyaasaa biyya sanaa kan hin galinii fi akkasuma mootummaan biyya bulchaa jiru taphni isaa diraamaan isaa shirri inni xaxaa jiru kan hin galinii fi ijoolleen amantii Ortodoksii hordofan baay'een isaanii warqii wanti kun sirriidha. Wanti kun akkanatti dhugaadhaan warra amantii kiristaanaa hordofanii irratti sababuma isaan masqalii hidhataniif wanti akkanaa kun ta'aa jira jedhanii namoota baay'eetu nama Oromoo karaa keessaa dhufanii na gaafatanii koomintii jalatti wantoota akkana yoo sheerii godhan na koomatanii warqii maaf kofaltaa wanti kun akkasa dhuguma ta'aa jira maaliif diraamaa jetta maal jedhan yaa obboleeyyan kiyya ani immoo yaada qaba har'a. Kuni yaadni kiyya kuni eenyumaafuu shiira akka ta'e yookiin immoo tokkummaa uummata Oromoo kutaa fi amantiidhaan adda qoodanii akka uummanni Oromoo tokkummaa dhabee qabsoon Oromoo kufee boodammoo yoo qabsoon Oromoo kufe Abiyyi mo'achuu akka danda'utti yaadni isaa akkasii jechuudha. Shirri isaanii kana namni kamiifiyyuu ifa ta'a jedhee yaada kana bal'aan ija hin qabne gurra hin qabne iyyuu hin hubata jedhee yaadaan waanuma jarri biyya bulchaa jiran kun gochaa jiran jechuudha. Eenyumaafiyyuu ifa. Isaanirraa dhugaa eeguu yookiin immoo isaanirraa waan gaarii amma booda namni eegu hin jiru. Dhugaa isiniin jedha. Yaa amantiin kan nama kamiyyuu tuqame baay'ee tokko nama dhukkubsaa eenyuyyuu amantii ofirratti wannaa hin jiru. Garuu wanti kun sirrii miti. Oromoon qaata of baree jira. Amantiif jedhee nama hin ajjeesu tasumayyuu kun. Muslimni nama hin ajjeesu. Dhugaa isiniin jedhaati. Muslimni akka shari'aa isaanitti deeman. Muslimni akka shari'aan isaan jedhanitti sharariitii wantoota karaa irra deemtuyyuu ajjeesuun jechuun cubbuudha jedhan isaan jechuudha. Innaa haqa ofii dhabanii Hacaaluun kan du'ee fi waan kiristaana ta'eef miti. Namni haqa ofii dhabnaan qaalii ofii dhabnaan wantoota adda addaa biyya keessatti kakaasanii lola kaasanii jiran. Garuuyyuu Hacaaluu sababa du'eef deemanii muslima mana kiristaanaa galanii muslimni kiristaana ajjeese jedhanii gaafa dhaggeeffatan wanti kun dhugaadha gaafa jettanii nama moromtan ijoolleen Ortodoksii jechuudha. Tokko hundaa miti kwaaniif galee jira. Anis Ortodokskiidha maatiin kiyya Ortodokskiidha Baalee keessa jiran guyyaa takka sababa amantiidhaaf rakkoon irra gahee hin beeku. Walaa hubannu akkamitti warruma amma fakkeenyaaf amma suura irratti argitan kana haadhuma suura irratti argitan kana wanti isheen haasoftu waan dhibba jechuudha. Namni tokko dhuguma otoo miidhamee dhuguma moo wanti kun irra gahee ta'e maaliif afaan tokkoon waanuma taate san hin himture asiifachi waan fedhe wannaa jedhanii sagalee jechuun waa meeqa viidiyoo tokko keessatti jecha meeqa dubbatan akkasuma ta'e namaaf eenyuufiyyuu hin galaa jechuudha. Innaa kanaafiyyuu pilees dhugaa isiniin jedhaati ijoollee biyya Ormaa jirtanii yeroo baay'ee karaa TikTokiitti illee miidiyaa adda addaatti illee wanti kun sirriidha amantii keenya tuqamaa jira akkasii akkas jettanii fokkortan dhugaa rabbii dhaabaa dhuguma isin Oromummaa siyaasaan isinii galataananiini dhaabaa waan akkanaa jechuudha. Amantii eenyutu amantiidhaaf jedhee du'ee beeka biyya Itoophiyaa keessatti bara meeqa guutuu kan amantiidhaaf jedhee ajjeefamaa ture bara Minilik jechuudha. Minilik muslimaa fi Oromoo balleessee Itoophiyaa amantii tokko afaan tokko baandiraa tokko gochuuf kaayyoon isaa kana ture bara Minilik jechuudha. Akka seenaa dhagayetti akka namoota irraallee dhagahetti akka seenaan jedhutti namootni akkanatti himaniitti jechuudha. Innaa kanaafi Abiyyis kaayyoo isaa qabatee dhufe tokko ilaala amantii uummata Oromoo fi tokkoffaa lafaa ka'ee gaafa Hacaaluun ajjeefame kan ragaa hin qabne kanuma waan tokko wannaa hin jenne oobootu shanii yookiin adda bilisummaa dhaaba jedhamutu Hacaaluu ajjeese jedhe. Irraa deebi'ee osoo hin turin muslima maqaa balleessuu eegalan. Kaayyooma isaa ilaala Oromoo fi muslima maqaa balleessu akkuma Minilik Oromoo fi muslima balleessuu barbaadu sanatti innis kaayyoon isaa kanaadha. Ani hubadhetti akka anaaf galetti jechuudha. Kanaaf yaa Oromooti yaa buleeyyantii keessumaa fi ijoollee shamarran taatanii amantiin kan kee kan dhuunfaa kan keetiiti. Namni amantii keessarraa tuqin jiru namni maatii keessarraa tuqin jiru maatii keessatti dawwaliitti gaafadhu bilbiliitti gaafadhu wantoonni akkanaa biyya keessa jiraa jedhiitti gaafadhu kuni diraamaa shiiraan xaxamaa jiruudha. Na amanaa wanti kuni wanta
tokkummaa Oromoo balleessuuf taasifamaa jiru malee kuni fiilmii barreeffamee akka fiilmii hojjetamutti akkana gochuu qabna jedhanii wantoota barreeffameedha malee kuni dhuguma sababa amantiidhaaf warra kiristaanaatti rakkoon akkanaa gahe jettanii warri amantan dhugaa rabbii isimtiyyuu sammuun keessa rakkoo qabaa jedheetiin yaadaan akka nama tokkotti jechuudha. Ani ko kiristaanarraa rakkoon akkana haga hojjechaa jiru tasumayyuu kiristaan tuqamuu qabu tasumayyuu musliimnis tuqamuu hin qabu uummanni Oromoo tasuma amantiidhaan walitti iyyuu tasuma kuni waan hin yaaddamne walitti buuyyuu hin qaban garuu anis ikkoo yoo dhuguma wanti kun akkana ta'aa jire bor maatiin kiyyan ajjeefamaa jechuudha Baalee keessa jiran Baalee fi Arsiidha Shashamannee keessa ta'aa jira jedha wanti akkanaa kun yoo dhuguma akkana ta'aa jiraate bor ani maatii kiyyan kunan dhabaa jechuudha bara maatiin kan Ortodoksii waan ta'aniif garuu wanti kun sirrii miti diraamaa waan ta'eef murmaa jira malee dhuguma amantii kiristaan irratti wanti kun hin ta'a taanaan animtiyyuu isin wajjin dhaabbadheetiniin naffalmaa jechuudha waan akkana amantii kiristaanarra garuu waan hin jirredha. Waan hin jirredha kuni diraamaa shiira bilisiginnaa warra mootummaa kanaati uummata Oromoo walitti buusanii gandaa fi kutaadha walitti buusanii qabsoo Oromoo tokkummaa Oromoo diiganii qabsoo Oromoo kuffisanii ofii injifachuuf yaada qabu kuni isin qooyi waan tokko isin yaa himu mootummaa kanarraa dhugaa eegdanii Hacaaluun ajjeefamee dubartii Hacaaluu bira turte yeroo Hacaaluun ajjeefamu dubartii Hacaaluu bira turte seera jalan oolle kanuma qofa gaafii naa deebisan hangarraa kan gaafinatti ta'e isa kana akkamitti namni tokko nama biratti ajjeefamee namni biratti ajjeefame suni akkamitti seera jalan oolle shiira ofuma isaa harka otoo keessaa qabu ofuma isaa waan mara ofuma isaa godhee deebi'ee shaneetu Hacaaluu ajjeesee jedhe deebi'ee immoo musliima maqaa balleessuudhaan dhufe. Inni yaanni isaa akkanaaf galutti jechuudha amantii musliimaa fi Oromoo balleessee kaayyoo Minilik sana milkeessuu barbaada. Minilik baandiraa tokko afaan tokko amantii tokko gochuu ture kaayyoon isaa innis kaayyoo isaa milkeessuuf yaada qabanatti yoomiyyuu garuu hin milkaa'u hunduma keenyatiyyuu galleetti dhumna malee wanti inni yaadu kun tasumayyuu hin milkaa'u Oromoon takka kutatii ka'ee jira. Innaa mootummaa kana keessumaafiyyuu warroota Ortodoksii ta'anii mootummaa kana deeggaranii jechuudha kan amanu Oromoo ta'anii Ortodoksii ta'anii nama mootummaa kana deeggaru jechuudha taateewwan shiira isaan hojjetan kana kan sheer godhe dhumaa jirra amantiidhaaf ajjeefamaa jirra amantiidhaaf akkas ta'aa jirra amantiidhaaf dhuguma rabbii jedhati nama saalfachiistu ati mootummaa kana deeggaruu waan biraa shiira xaxamaa jiru kana mootu sirriidha jettee sababa mootummaa kana deeggartuuf sheer gochuun akkas gochuun maalati Musliima waliin nyaattee guddate musliima akkamitti nama ajjeese erga musliimni nama ajjeese mana musliimaatii miti kan teechee dalagdee waliin nyaattee dhugaa jirtu maaf nu ajjeesnaree arabni nu bira jiraannu kan miidiyaarraa ijoolleen Habashaa musliim gadaayinoo minaamin jedhanii haasaan kan osoo afaan arabiffatti jijjiiranii arabiffi dhagaa warra arabaa dhagaanii biyya keessatti arganii isin galchanii iyyuu jechuudha. Kanaaf iyyuu musliimni bismillah iyyaalu yaarraduun ነው ያለች አንድ ልጅ ማለት ነው ባለፈው ቲክቶክ ላይ dhugaa isin jedhati kuni diraamaa warra nafxanyaa fi namicha biyya bulchaa jiru kanaati jechuudha maqaa isaa qeesiin isaa maannoo maqaa isaa eenyu sure shiira isaaniiti diraamaa isaaniiti kanaaf kana amanuun isinirra hin jiraatu. Kana amantanii tasumayyuu Oromoo fi Oromoon sababa amantiidhaaf walitti bu'uu hin qabdanii TikTokidha sababa amantiidhaaf walitti iyyuu hin qabdan TikTok irra jechuudha. Habashooyin yeroo isaa waa'ee amantiidhaaf musliimni Habashaatii fi kiristaanni Habashaa Ortodoksii warra Habashaa walitti fixan keessan galiinaa isin akka barbaadan walaa godhanii nuun galchu. Isaan beekanii kana taphatan akka nuti yaada hawannaa keenya jirree amantiidhaan walitti buunuuf kana gochaa TikTok irratti akkuma mucayyoon takka quraanarra miilaan hejjettee turte ijoolleen quraanarra miilaan hejjechuun ishee nama aarse eenyumayyuu aarseera garuu aniyyuu aareera garuu irraa dubbachuun barbaadne sababni isaa isaan Habashaan achumatti walaa fixanii isin irraa hin dubbatina wantoota kana garuu intalli Oromoo takka yoo kana goote isheen keenya waan ta'aniif ofitti qabnee maaf kana goote jennee lolullee akka barbaadne gochuullee akka barbaadne dubbachuullee hin dandeenye garuu kan isaanii keessa galuu hin qabdanii an akkanaa galuutti numayyuu miidiyaa kanarratti walitti buusuuf shiira kana xaxaa jiran malee isaan dhuguma amantiidhaan wal lolanii maal nattiyyuu hin fakkaatu isaan amanuu nuyyuu natti ulfaata isaan wajjin iyyuu
ani isinii himu TikTokiin maaliif akka Facebookiin taane Facebookiin ikkoo hiriyoota ofii qofa nama agarsiisa TikTokiin immoo waluma keessa nama naqee jechuudha habashaa sin argina hindii sin maali sin argina ijooluma habashaa ijaan arguun jibbee dhugaa sin jiraati እና shiira isaan TikTok irratti taphataa jiran kana keessa illee hin galina kan biyya keessatti diraamaan dalagamaa jiru kanas dhugaa hin seenaa jechuu barbaadeeni እና kanaafiyyuu rabbi tokkummaa yaa jabeessu akka hojiin diinaa tasumayyuu hin milkaa'u yoomiyyuu dhugaan hin qallatti malee hin cittu dhugaan hin tura malee mo'uun isaa hin hafu kanaafiyyuu wanta biyya keessa ta'aa jiru tasumayyuu hin amanina obboleeyyan kee jechuu barbaadeeni ani maatiin kan koo baalee ortodoksiidha takka baalee roobe keessatti wantoonni kana yeroo baay'ee kan ta'u jedhani roobe keessa firoota koo baay'een ortodoksii takka sababa amantiidhaaf rakkoon irra dhagaheen beeku bilbileen gaafadha yeroo baay'ee nagaa qabu galata rabbi እና kanaafiyyuu waa'ee amantii irratti adeemamaa jiru kun soba adiidha እና kun soba adiidha eenyumaafiyyuu ifa jedheeti yaada diraamaan jara kana please amantiin keenya tuqamaa jira jettanii wantoota adda addaan dubbatina nagaanaaf tura hamma viidiyoo haaraadhaa walitti deebinutti nagaanaaf tura